Waggaa waggaadhaan barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman qormaata intiraansii ni qophaa'u. Baay'een isaanii waggoota dheeraaf dubbisaa turanii, gariin ammoo ji'oota dheeraaf dubbisaa turanii, akkasumas kitaabota hedduu tooppikiiwwan ulfaataa ta'an hubachuuf halkan dheeraa dubbisaa turanii, bu'aan qorumsaa yeroo dhufu garuu barattoonni hedduun ni rifatu. Barattoonni intiraansii egzaamii feel ta'an irra caalaan isaanii sababa dandeettii hin qabneef qofa miti. Qabxii olaanaa fide jettanii osoo eegdanuu kan jalaan qatu meeqatu jira. Sababni isaanii inni guddaan dogoggora kanneen torban waan raawwataniif. Viidiyoo kanaan kallattimaan wanti isinitti himuu barbaadu osoon sa'aatii ammaa kanatti qormaata intiraansiif kanan qophaa'aa jiru ta'e dogoggora kanneen torban dhabamsiisuun guyyaa hafe kana keessatti akkamittiin akkan qophaa'uu danda'udha. Dogoggora torban kana adda baafachuu fi irraa fagaachuu yoo dandeesse qormaata kifataa jettee darbuu dandeesse. Dogoggorri guddaan barattoota baay'ee biratti mul'atu. Inni tokko gaaffii shaakaluu dhiisanii kitaaba qofa dubbisuudha. Barattoonni hedduun chaaptarii tokko yeroo baay'ee dubbisuun chaaptarii sana akka maastar gochuutti amanu. Garuu intiraansi egzaamiin yeroo meeqa akka dubbistee fi peejii meeqa akka dubbiste dhimma irraan qabu. Hagam akka gaaffii deebisuu dandeessuu fi piroobileemii hagam akka furuu dandeessudha. Tooppikii tokko qo'attee gaaffii isaa wal qabatu yoo hin dalagin wanti dubbiste sun yeroo dheeraaf sammuu kee keessa turuu dhiisuu danda'a. Yeroo sanaaf akka waan hubatteetti sitti dhaga'amuu danda'a. Garuu qormaata irra teessee akka ammaa kana osoo hin taane wal jala si jalaa dha'uu danda'a. Dogoggora kana ammoo hubachuu kan dandeessu yeroo qormaata irra teessee tooppikii sana hojiirra oolchuu dadhabduu qofa. Barattoota tokko tokkoon akka wal quunnametti yeroo hundaa dubbisa booda gaaffilee shaakaluun barbaachisaa akka ta'e yaada kaasu. Kun ammoo qorumsa intiransii qofa osoo hin taane qorumsa kamiyyuu teestii, miidii yookaan faayinaalii irratti illee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tooppikii tokko erga qo'attanii booda battaluma sanatti gaaffilee tooppikii sanaan wal qabatu shaakaluun baay'ee filatamaadha. Dogoggorri barattoonni baay'inaan hojjetan inni lammaffaan ammoo karoora malee dubbisuudha. Inni kun rakkoo baay'inaan barattoota hedduu biratti mul'atu keessa isa tokkodha. Barattoonni hedduun ganama hirriba ka'anii har'a maal dubbisu laata jedhanii of gaafatu. Achi boodas randameelii chaaptarii wayii bananii fuula muraasa dubbisu. Guyyaa itti aanus gara tooppikii biraatti ce'u. Qo'annaan akkasii kun immoo biizii waan isin taasisuuf bu'a qabeessa isinitti fakkaachuu danda'u. Garuu bu'a qabeessa miti. Akkuma beekamu qormaanni intiransii gosa barnootaa hedduu fi chaaptarii hedduu kan hammatudha. Karoora malee dubbisuudhaan ammoo tooppikiiwwan barbaachisoo ta'an tokko tokko tuffatamanii kan bira darban yommuu ta'u, kaan ammoo garmalee irra deddeebi'amu. Kanaaf yeroo hundaa caasaa qo'annaa salphaa ta'e qabaachuun isinirra jiraata. Har'a maal akka dubbistan, boru maal akka dubbisuu qabdan, torbee dhufu maal akka dubbisuu qabdan beekuu qabdu. Even basic weekly scheduling jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Walumaa galatti study planning qo'annaa burjaajaa ta'e tokko gara qo'annaa organized ta'etti jijjiiruuf humna guddaa qaba. Dogoggorri inni sadaffaan ammoo saabjektii laafaa ta'an tuffachuudha. Barattoonni hedduun uumamaan gosa barnootaa ga'umsa irratti qaban qo'achuutti gammadu. Garuu qorumsa intiransii ammoo gosa barnootaa jaalatti qofa osoo hin taane ga'umsa waliigalaa kee kan madaaludha. Fakkeenyaaf barattoonni tokko tokko baayoloojii waan isaan gammachiisuuf sa'aatii hedduu qo'achuun kan dabarsan ta'us maatisii waan hin jaalanneef garuu ofirraa fageessu. Kanneen biroo ammoo maatisii irratti kan xiyyeeffatan ta'us gosa barnootaa akka histirii fi ji'oogiraafii ni tuffatu. Kun ammoo madaala dhabuu uumu. Asirratti akkam gootu seetan yeroo gahaa yoo qabaattan qo'annaa madaala isaa eeggate qo'achuu qabdu yookaan garuu gosa barnoota isiniif laafuuf xiyyeeffannaa dabalataa kenna. Isa isinitti ulfaatu guutumatti dhiisaa yookaan hin qo'atinaa osoo hin taane koorsii isiniif laafu sanniin qabxii bareedaa fiduun kanneen biroo ammoo qabxii giddu galeessa fiduuf yaala. Tootaaliin qabxii bareedaa akka ta'utti jechuudha. Dogoggorri inni afraffaan immoo ooldi tooppikii rivaayis gochuu dhiisudha. Barattoonni hedduun tooppikii tokkorraa gara tooppikii biraatti ce'uu malee isa kana dura qo'atan sana rivaayis gochuuf hin yaalan. Har'a tooppikii tokko ni qo'atu, borus tooppikii haaraa qo'atu. Torbee dhufus gara tooppikii biraatti ce'u. Sana booda osoo rivaayis hin godhin qormaata irra taa'uuf yaalu. Garuu sammuun namaa uumamaan infoormeeshinii tokko yoo irra deebi'ee hin ilaalle ni dagata. Odeeffannoo tokko al tokko qo'attee sana booda yoomiyyuu yoo ittiin deebine odeeffannoo sun baay'een isaa meemoorii keessaa ni bada. Kana jechuun parsantii olaanaa ni dagattu jechuudha. Barattoonni qaroo ta'an garuu akkam godhu beektu amala irra deddeebi'anii qo'achuu ruutiinii isaanii keessatti biildi gochaa deemu. Foormulaawwan, yaadota ijoo akkasumas yaadrimeewwan barbaachisoo ta'an tooppikii kanaan dura qo'atan irraa yeroo hunda gamaggamu yookaan riiviyuu godhu. Rivaayis gochuun dandeettii yaadachuu keessan kan isiniif cimsu yoo ta'u akkasumas qorumsaaf illee haalaan isin qopheessa. Dogoggorri inni shanaffaan ammoo boqonnaa malee sa'aatii dheeraaf walitti fufinsaan dubbisuudha. Barattoonni tokko tokko sa'aatii 12 yookaan sa'aatii 14 osoo addan kutiin dubbisuudhaan waan nuufatti fakkaata milkaa'an garuu dhugaan jiru akkas miti. Of kennuun barbaachisaa ta'us sa'aatii dheeraadhaaf yoo qo'annu sammuun keenya xiyyeeffannaa gadi fageenyaa qabaachuu hin danda'u. Sammuu yeroo dadhabe qo'achuun faayidaa tokko illee hin qabu. Sababni isaa yeroo sanatti sammuun keenya boqonnaa barbaada malee infoormeeshinii sana seef gochuuf saatisfaakshinii tokko illee hin qabu. Qo'annaan bu'a qabeessa ta'e madaallii barbaada. Yeroo muraasaaf xiyyeeffannaadhaan qo'adhu. Achi booda sa'aatii dheeraadhaaf qo'annaatti fufuu keen dura sammuu kee yeroo gabaabaadhaaf akka boqotu hiyyamiif. Qo'annaa gidduu gidduutti boqonnaa gabaabaan xiyyeeffannaadhaan qo'annaa akka itti fuftanii fi qo'annaa sanaan bu'a qabeessa akka taataniif baay'ee isin gargaara.
Dogoggorri jaaffaan kan barattoota baay'ee miidhaa turee fi har'allee kan barattoota baay'ee miidhaa jiru bilbilaa fi sooshaal miidiyaa irratti yeroo dheeraa gubuudha. Bilbilas ta'ee sooshaal miidiyaa haala barbaachisuu fi iddoo barbaachisutti yoo fayyadamin wanti akkas riiskii guddaa qabu hin jiru. Isin yeroo muraasatu isinaaf bilbilaa fi sooshaal miidiyaa waan isin hin barbaachisneef fayyadamuu osoo hin taane dubbistaniitu yeroon isin hin ga'u. Gammachuu har'a bilbilaa fi sooshaal miidiyaa irraa argattan kana osoo hin taane har'a aarsaa kaffaltanii yeroo qorumsa intiraansii bu'aa bareeda deebistan gammachuu achirraa argattan sana ilaaluu qabdu. Barattoonni hedduun dubbisuuf gadi ta'anii daqiiqa muraasa booda garuu bilbila isaanii iskrool gochaa jiru. Kaayyoon isaanii chaaptarii irraa gara chaaptarii ce'uu kan ture tiktaakii irraa gara instaagiraamii yuutuubii irraa gara FB gidduma kana osuma deemanuu sa'aatii tokko hanga lamaa erga gubanii booda of yaadatu. Dhugaa dubbachuuf yeroon isin amma qabdan kun qabeenya hunda caalaa gatii guddaa qabudha. Kanaaf erga darbee gadduurra yookaan gaabburra har'a of eeggannoodhaan yeroo keetti fayyadamuun sana jalaa si baasa. Hunda caalaa immoo gammachuun ati har'a bilbilaa fi sooshaal miidiyaa irra wanti isin ilaallanne ilaaluun argattu kun gammachuu qormaata intiraansii qabxii bareeda fiduurraa argattu tasuma akka madaalle beekus irra jiraata. Gammachuu sana kan argattu ammoo har'a yoo sakattaate qofa. Dogoggorri inni dhumaa torbaffaan sodaa fi dhiphinni qophii kee akka to'atu eeyyamuufidha. Qormaanni intiraansii barbaachisaa waan ta'eef dhiphinni tokko tokko sitti dhaga'amuun bu'aanuma jiru. Garuu garmalee sodaachuun miidhaa geessisuu danda'a. Yeroo hundaa waa'ee kufaatii kan yaaddoftan yoo ta'e sammuun keessan ni jeeqama. Qo'annaa dhiisee yaaddoo irratti xiyyeeffachuu eegala. Yeroo kana waan duraan dubbistanii miti isa dubbisaa jirtaniiyyuu itti fayyadamuun baay'ee rakkisaadha. Yeroo hundaa yommuu qo'attan gaafilee shaakaluu nootiiwwan keessan irra deebitanii ilaaluu akkasumas isteedii pilaanii kileer ta'e yommuu fayyadamtan sammuun keessan ni tasgabbaa'a. Haala kanaan qophiin keessanis isin amansiisa. Kuni ammoo sodaa fi dhiphina sana irraa isin fageessa. Viidiyoon irraaf qabadhe kana fakkaata. Dogoggora torban kana beektee dhugumaan yoo irraa fagaatte qabxii yaadde dalagachuu dandeessa. Kanaaf amala qo'annaa kee har'a fooyyessuu jalqabi. Fooyya'insi xixiqqaan guyyaa guyyaan yoo irra deddeebi'ame yeroon booda bu'aa guddaa uumuu danda'a. Har'aaf kanuma irratti haa xumuru. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuu fi hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatina. Sagantaa itti aanuun hanga deebi'utti yeroo gaarii qabaadhaa.